Bulchiinsi magaalaa Adaamaa abbootii qabeenyaa fi dhaabbilee amantaa garaagaraa hirmaachisuun ijaarsa daandii aanaa malkaa Adaamaa zoonii qobboo tamsaatti jalqabsiise. Daandiin jalqabamee jiraattota baadiyyaa riifoormii gaggeeffame bu'uura taasisuun magaalaa Adaamaa jala kanneen galaaf fayyadamoo kan taasisu yoo ta'u, sosochii torbee tokkootiin aanaalee 6 keessatti ijaarameen xumuramas jedhame. Itti aanaa hojii geggeessaaf itti gaafatamaan damee misoomaa waajjira mana qopheessaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Baalchaa sosochii abbootii qabeenyaatiin daandii jalqabsiisuu naannolee baadiyyaa magaalaa jala galan kontiraaktaroota piroojektootaa magaalaa wajjin hojjannoo hirmaachisuun naannoo maashinoota 30 ta'an fayyadamuun duula torbee tokko jalqabne jechuun ibsan. Guyyaarraa akka bulchiinsa magaalaa Adaamaatti sagantaa sosochii abbootii qabeenyaatiin hirmaannaa abbootii qabeenyaatiin daandii saaqoti. Daandiin kunis daandii duraan jiru keessattuu immoo riifoormii magaalotaatiin bulchiinsa magaalaa Adaamaa bara 2015 magaalota riifoormii keessa galanii bal'inni lafa magaalichaa guddate keessa isa tokkodha. Bal'ina lafaa wajjin immoo gandoota baadiyyaa aanaa Adaamarraa, aanaa Boosatirraa akkasumas aanaa Lumeerraa gara bulchiinsa magaalaa Adaamaatti makaman bu'uuraalee misoomaa wal qabatee rakkoo guddaatu jira. Daandiiwwan uumamaan yookiin duraan jiran caccabanii manca'uudhaan tajaajila gahaa kennaan jiranii kanarraa kan ka'e gaafiin jiraattota keenya uummata keenya magaalarraa gandoota baadiyyaarraa gara magaalaatti makamanii amma jiraattota magaalaa Adaamaa ta'an deebisuudhaaf bageeta mootummaa qofaan gaafii uummataa deebisuu hin danda'amu. Kanaaf abbootii qabeenyaa hirmaachisuudhaan kontiraaktaroota hojii piroojektota bulchiinsa magaalaan wajjin hojjetan hirmaachisuun guyyaarraa duula torbee tokko naannoo maashinoota 30tti siqanii fi daandii kiiloomeetira 27 aanota 6 irratti karoorfannee sagantaa jalqabsiisuu irratti argamna. Daandiin hojjachiisaa jirru kun daandii cirrachaati. Gara fuulduraa sadarkaa isaa guddisaa deemna. Kana galmaan ga'uufis gama dhiyeessii meeshaaleen rakkoon kan hin jirre ta'us rakkoon boba'aa ni jira jechuunis ibsan. Daandiiwwan kun akkuma beekamu daandii cirrachaati jechuudha. Daandii cirrachaa immoo beekamaadha. Bo'oo lolaa bitaa mirgaan jiraachuun hin dirqama. Iddoo baay'inaan bishaan saaxilamaa ta'etti bo'oo lolaa bitaa mirgaan hin banta. Akkasumas iddoo manca'ee cabee konkolaataa irra dabarre iddoo ambulaansiin karaa adda addaatiin rakkoo adda addaa jira waan ta'eef iddoo ambulaansii dabarsuu hin dandeenye, konkolaataa biraa dabarsuu hin dandeenye, geejjibaa fi miilan deemuudhaaf rakkoo ta'e hunda maashinoota adda addaa looderaa, gireederaa fi maashinoonni daamtiraakii reedaashii fe'an achitti geessuudhaan iddoo badee kana sirreessuu tajaajilaaf guutuu gochuu fi amma danda'ameen gara fuulduraatti immoo istaandardii isaa guddisaa deemna. Ammaaf garuu rakkuma uummataa ammaaf gaafii cimaa ta'e kana hafirru gara fuulduraa immoo karooraan bageeta mootummaatiin deeggarree daandiiwwan kana karaa istaandardii isaa eeggatetti karaa istiraakcharii pilaanii magaalaa eegatti fiduun barbaachisaadha. Ammaaf garuu rakkoolee ammatti hudhaa ta'an kana humna walootiin abbootii qabeenyaa keenya hirmaachisuudhaan rakkoo uummata keenyaa furuun dirqama bageeta mootummaa nutti gaafiin kun yookiin rakkoon kun itti fufu waan ta'eef kana sirreessuudhaaf yaadamee jechuudha. Itti gaafatamaa siyaasa paartii badhaadhinaa aanaa malkaa Adaamaa obbo Alamuu Dirribaa daandiin guyyaa irraa jalqabnee jiraattota naannoo qobboo keessattuu qotee bultoota 600 ol fayyadamoo ni taasisa jennee abdii qabna jechuunis ibsan. Fayyadamtoonni daandii kanaatis yoo xiqqaate haga abbaa warraa 600tti kan tilmaamamutu jira. Naannoo asii gadi kana ol deebi'ee qonnaan bultoonni naannoo 600 tilmaamu kun har'a fayyadamaa daandii kanaa ta'uu isaaniitiif baay'ee gammadoodha jechuudha. Gaafii isaanii yeroo dheeraa ture har'a karaa sadarkaa kanatti yoo deebi'uuf baay'ee akkaataan itti gammadaa turan jira. Amilee isaanis deeggarsa isaan gochaa jiranis waanuma cinaa keenya gamaa gamanatti akkaataan argu kun waan baay'ee nama gammachiisudha jechuudha. Abbootiin qabeenyaa deeggarsa karaa meeshaalee dhiyeessuun hirmaachaa jiraachuu fi walitti dhufeenya gabaa hoomuu keessatti shoora olaanaa qabaachuu himan. Guyyaa irraa isa akkaataa akkuma ilaalluun maashiniin amma naannoo kanatti hojjechaa jiru kun deeggarsa abbaa qabeenyaatiin kan argame. Albuunni naannoo malkaa Adaamaa keessaa qabnu sunis waldaalee naannoo sanatti tanaan duratti irratti gurmaa'anii jiran ayyamsiifnee tolaan akkaataa naannoo kana keessatti ittiin nu tajaajilaa jiran jira. Konkolaataan biraatis amma akkaataa albuuda deddeebisaa jiru kun deeggarsa abbootii qabeenyaatiin
cinaatti immoo beezennaa boba'aa guutuudhaan loojistii garaagaraa mijeessuudhaan baajanni mootummaa ramadame hojii bal'aan akkaataa itti hojjetamaatii jiru ta'uu isaati jechuudha. Jiraattonni aanaa malkaa Adaamaa zoonii qophootiis daandiin jalqabamee yeroo gabaabaa keessatti xumuramee hojii akka eegalu abdii qabaachuu dubbatan. Kuni gammachuu guddaan nutti dhagama yeroo guddaadhaaf deechuun teenya baay'ee rakkachaa turte naannoo kana ambulaansiin seenu. Maashiniin yaa'u karaa kana tolchuu dhufa qabeenya keenya jennetti yaa'u hin eegna qabeenya keenya akka karaa nu tolchuu dhufe waan ta'eef hin eegna gama keenya waan barbaachisaa ta'e humnaanis ta'e beekumsaanis warra karaa kana hojjetu bira hin dhaabbanna. Asirraa amma baadiyyaarraa gara magaalaa Adaamaatti hoggaa deeman rakkoo guddaatu jira ambulaansiin seenee nuuf fe'u irra dabarree bakka algaan baannee deessuu teenya magaalaa geejjibamtu jira. Kanaaf amma kana argachuu keenya baay'ee itti gammannee jirra waan har'a haaraa dhala nutti fakkaata. Daandiin cirrachaa dheerinni kiiloomeetira 27 kun qarshii miiliyoona 54 ol baasii akkatti ta'us sagantaa ba'eerraa hubachuun danda'ame.